Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Kan fagoo kaa'annoo jirtan akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee bilisummaa Oromooti. Sagantaalee keenya har'aa qabannee dhiyaanneerra. Maarree hanga xumuraa qophii keenyatti nu faana turaa jecha sagantaalee keenya har'aa akka itti aanutti isin beeksisa. Sagantaalee keenya idilee har'aa isin beeksisuuf kan isin faana turu Anmoosisaa Nagaasati. Akkuma baratame sagantaan keenya jalqabaa oduu ta'a. Oduutti aansuun Impaayera Itoophiyaa keessatti keessattuu Oromiyaatti waggoota afran kanaaf buqqaatiin fi beelliiwwan garaagaraa gaggeeffamaa jira. Kana ilaalchisuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa dhimmoota namoomaa haala Impaayera Itoophiyaa keessattuu haala Oromiyaa ilaalchisuudhaan gabaasa baasitu isiniif dhiyaata. Sagantaan keenya bira weerara humnoonni faannoo fi mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti adeemsisaa jiranii lubbuu namaa badaa jiruu fi qabeenya barbadaa jiru irratti afgaaffii jiraataa achi tokko waliin goonetu isiniif dhiyaata. Maarree hanga xumuraa qophii keenyatti nu faana turaa jecha amma kallattumaan gara oduuttiin isin ceesisa. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna. Oduu yeroo kanaa kan sin dhageechisu an Shumburaa Odaati. Haleellaa xiyyaaraa sadaasa 14,2022 hanga 16,2022tti godina lixaa fi kaaba shaggar darraa cobii fi waddeessatti fudhatameen namoonni 102 yoo ajjeefaman namni 132 madaa'uu oduun boodana arganne ifa godha. Haaluma kanaan sadaasa 16,2022 godina lixa shaggar ona Amboo waddeessatti haleellaa xiyyaaraa mootummaan bilxiginnaa fudhatameen namoonni 19 yoo ajjeefaman namoonni 24 immoo ni madaa'an. Sadaasa 15,2022 godina kaaba shaggar darraa iddoo addaa Raachoo Barreessaa jedhamutti ummata midhaan haamee tuuluuf guuraa ture irratti rukuttaa xiyyaaraa raawwatameen namoonni 34 yoo du'an 41 ol immoo ni madaa'an. Sadaasa 14,2022 haleellaa xiyyaaraa yeroo sadaffaaf godina lixa shaggar cobii bakka Addis Katamaa yookiin dhaaba Dogdoqqeetti gaggeeffameen namoonni siviilii 49 yoo du'an namoonni 67 ol madaa'aniiru. Walumaa galatti haleellaa xiyyaaraa guyyoota kana keessatti kaaba fi lixa shaggar irratti mootummaan bilxiginnaa fudhateen namoonni 234 miidhamuu oduun boodana argame ifa godhee jira. Horroo Guduruu Wallagga onoota adda addaa keessatti lolli uummataa nagaa irratti adeemsifamuu akkaan hammaatee jira. Sadaasa 14,2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Duwwaa 5 ji'a sadaffaa 2015 godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Jaardagaa Jaartee ganda Saggoo iddoo addaa Digaaluu fi Haboo jedhamutti uummata nagaa irratti lolli humna faannoo fi waraana mootummaan banameen namoonni hedduun akka du'anii fi madaa'an gabaafame. Sadaasa 15,2022 yookiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti Duwwaa 6 Duwwaa 3 2015 ammoo faannoo fi hidhattoonni mootummaa ganda Saggoo jedhamtu weeraruudhaan namoota nagaa hedduu ajjeesanii mannee fi qabeenya baay'ee ibiddaan barbadeessaniiru. Ganda kana guututti erga hojiin ala godhaniin booda magaalaa Jaartee kan taate gara Aliibootti ce'uudhaan lubbuu nama hedduu balleessan. Manneen hedduu guggubuun gamatti qabeenya ummataallee baay'ee gubanii kaan saammataniiru. Kanneen akka Awwaash baankii cabsanii erga saamaniin booda gubuun oduun achi argame ifa godha.
Halkan sa'aatii 11tti yookiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 5tti qabeenya uummataa kan akka dogdoqqee yookiin motorsaayikilii, baajaajii, gaarii fi wantoota garaagaraa guurrachaa akka bulan lubbuun namootaa dadhaboo yookiin jaarsa fi jaartii mana waliin kan gubate hedduu ta'uu fi horiin kumaatamaan lakkaa'aman saamamuun oduun argame kun ni addeessa. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti nama dubbisne qabnaa oduun boonatti deebina. Weellisaan Oromoo Damisoo Moosisaa bakka buuteen dhabamee ture. Poolisiin Oromiyaa murtii malee ajjeese jechuun maatiin himachuu Addis Istaandaardi gabaase. Addis Istaandaardi sadaasa 16/2022 karaa marsaariitii isaan maxxansaa baaseen weellisaa Oromoo Damisoo Moosisaa erga waggaa tokko oliif to'annoo poolisii Oromiyaa jala ture booda bakka buuteensaa kan dhabame yoo ta'u, maatiin weellisaa kanaa garuu poolisiin Oromiyaa murtii malee akka ajjeese quba qabaachuu Addis Istaandaarditti himaniiru. Haaluma kanaan bakka buuteen isaa dhabamee kan ture weellisaa Oromoo Damisoo Moosisaa poolisii Oromiyaan ajjeefamuu maatiin mirkaneessaniiru. Damisoo Moosisaa humna poolisiin Oromiyaatiin kan to'atame waxabajjii 6/2022 heebba kitaaba hiriyaasaa magaalaa Naqamteetti godhame irratti argame yeroo xiqqoo booda ta'uun ibsameera. Miseensi poolisii Oromiyaa maatii waliin quba wal qabu tokko weellisaan kun kan ajjeefame ta'uun akka itti hime miseensonni maatii weellisaa Damisoo Moosisaa tokko Addis Istaandaarditti himuun miidiyaan kun gabaaseera. Miseensonni poolisii kun akka maatiitti himetti taanan Damisoon hidhamaa biraa tokko wajjin gara mana hidhaa Arjoo Dhedheessatti argamutti jijjiiramuun ji'oota 3 yookiin 4 dura achitti ajjeefame. Hiriyaa fi waayila hojii Damisoo kan ta'e namni bira maqaan isaa akka ifa ta'u hin barbaanne tokko maatii fi hiriyootni weellisichaa yeroo dheeraaf eessa buuteen isaa barbaadaa turuun Addis Istaandaarditti himeera. Maatiin isaa barbaadaa akka turan poolisiin Oromiyaa irra deddeebi'anii akka gaafatan manneen hidhaa Finfinnees dhaqanii akka iyyafatanii fi argachuu akka dadhaban ibseera. Ajjeefamuun isaa maatitti haa himamu malee reeffi weellisichaa hanga ammaa kan hin argamin ta'us hiriyaan isaa kun dubbateera. Damisoo weellisaa fi waloo lafaa dhufaa yoo ta'u albama lafee dhugaaf dhabe jedhamu akka qabu hiriyaan isaa kun himeera. Sirboota ergaa qabsoo qaban hojjete keessaa ka'aa birbannu kaanee kan jedhu viidiyoon dabaalee kan qopheesse yoo ta'u, battala albamni isaa gadi lakkifameen doorsifni adda addaa isa qaqqabaa turuun hiriyaa fi maatiin isaa ibsuu Addis Istaandaardi gabaaseera. Kuweet dubartii Itoophiyaa dabalatee namoota 7 du'aan adabde. Kuweet waywaannaa falmitoota mirga namoomaa idil addunyaa kuffisuun guyyaa roobii namoota 7 fannisuun du'aan adabde. Kanneen keessaa dubartiin lammii Itoophiyaa tokko kan argamtu ennaa ta'u, dubartiin biroos keessa jiraachuun ibsameera. Biyya ba'aa giddu galeessaa kan taate Kuweet murtoo du'aa hojiirra oggaa oolchitu kun ganna 5 keessatti isa jalqabaati. Abbaan alangaa akka jedhetti kanneen du'aan adabaman keessaa dubartiin Itoophiyaa irraa dhufte, dubartiin lammii Kuweet biroo, lammiin Siiriyaa, lammii Paakistaanii fi kanneen ammoo lammiidhuma biyyattiiti jedhe. Namoonni fannifamuun du'aan adabaman kunniin yakka ajjeechaa fi kaaniin kan himataman ta'uu miidiyaa mootummaa kunaa waabeeffachuun APA'n gabaaseera. Murteen du'aa kun mana hidhaa giddu galeessatti raawwatamuunis himameera. Adabbii du'aa kana sadaasa 14/2022 ifa kan taasisan gorsaan abbaa alangaa biyyattii Muhammad Aldu'aa jedhaman ta'uu dhaabbanni mirga namoomaa falmu Amnesty International ibsa baaseen hime. Gaan kabajamtoota fi daawwattoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Sagantaalee biroo hafan waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa dhimmoota namoomaa haala impaayera Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru keessattuu haala Oromiyaa ilaalchisuudhaan gabaasa baasetu isiniif dhiyaatati itti dhiyaadha. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa dhimmoota namoomaa OCHA'n haala impaayera Itoophiyaa keessa addattis haala Oromiyaa ilaalchisuudhaan gabaasaa baasee jira.
Gabaasa Oochaa kan haala Oromiyaa onkololeessa 31/2022 asii ilaallatu akka itti aanutti isinii dhiyeessina nu hordofaa. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajirri qindeessaa dhimmoota namoomaa Oochaan haala kibbaa fi lixa Oromiyaa keessaa kan onkololeessa 31/2022 irraa eegalee jiru gabaasaatti bana baaseen ifa godheera. Akka gabaasni 7/7/2022 bahe kun ifa godhutti bara 2022tti haalli namoomaa kibbaa fi lixa Oromiyaa jiru haalaan kan hammaate yoo ta'u, kanaafis sababni ijoon walitti bu'iinsota akkasumas gogiinsa hamaa mudateedha. Lixa Oromiyaa akkasumas bakkoota daangaa naannoo Amaaraa fi naannoo Beenshaangul Gumuuzitti walitti bu'iinsi gareewwan hidhattoota eenyummaan hin beekamne waliin uumame dhaabamuu nageenyaaf gumaachuu irra darbee namoonni 740,000tti tilmaamaman qe'ee isaanii irraa akka buqqaaniif sababa ta'ee jira. Kibba Oromiyaa godina Gujii fi Gujii Lixaa keessattis walitti bu'iinsi fakkaataan kan itti fufe yoo ta'u, gama kaaniin gogiinsi mudate namoota miliyoona 3.5 ol miidhee jiraachuu ibsa Oochaan. Bara 2019 irraa eegalee nageenyi dhabamuun namoonni tajaajiltoota bu'uuraa kanneen akka fayyaa, barnootaa yookaan bishaanii fi qulqullina naannoo argachuu irratti dhiibbaa kan geesse yoo ta'u, bu'uuraalee barbaachisoo ta'an irratti barbadaa'uu fi miidhaa geessee jira. Hojjettoonni gargaarsaatis akkuma uummata nagaa rakkoo kana irraa kan hin baraaramne yoo ta'u, jeequmsaa fi doorsisni irra ga'us daraanuu dabale. Nageenya dhabuu fi danqaaleen biroo fedhii gargaarsa namoomaa kan hammeessan yoo ta'u, gargaarsi kennames baay'ee xiqqaadha. Bara kana michoonni gargaarsaa namoota gargaarsa barbaadan biraan ga'uuf qormaatni cimaan isaan mudachuu kan hubachiisu gabaasni kun rakkooleen nageenyaa kutaalee Oromiyaa bal'aa keessatti mudatanii hamma yoonaa furmaata hin argatin jiran gargaarsi feesisu uummata akka hin dhaqqabne taasisuu ifa godha. Walumaa galatti bara 2022tti lixaa fi kibba Oromiyaatti gargaarsa namoomaaf deebii laatuudhaaf dandeettiin jiru 50% hir'atee jiraachuu kan hubachiise Oochaan, kunis maallaqni ramadamu daangeffamaa ta'uu fi qabeenyichi rakkoolee biroof akka oolamuuf dursi kennamuu irraa kan ka'e ta'uu ibse. Gargaarsa nyaataa barbaachisuuf deebiin jiru baay'inaa fi qulqullina isaatiin gahaa akka hin taane kan ibse waajirri qindeessaa dhimmoota namoomaa, kanaafis dhimmoonni akka dhabamuu nageenyaa fi akkaataan dhiyeessii loojistikii balaadhaaf saaxilamuu akkasumas hanqinni nyaataa sadarkaa yeroo muddamaatti ol dabaluun sababoota ijoo ta'uu addeessa. Michoonni sababa nageenya dhabuu daangeffama qaqqabummaa fi hanqina mallaqaatiin dandeettiin isaanii daangeffamuu irraa kan ka'e deebii silaa laachuudhaaf malan ol guddisuu hin dandeenye. Lixa Oromiyaatti bal'innii fi sadarkaan wal waraansaa bara 2022 keessa cimuudhaan naannolee haaraa kan akka Horroo Guduruu Wallaggaa fi godina Iluu Abbaa Booraatti akkasumas Shawaa Kaabaa, Shawaa Ba'aa fi Kibba Lixaa Giddugaleessa Oromiyaatti babal'ate. Dhabamuu nageenyaa kana irraa kan ka'es michoonni gargaarsa hojii lubbuu baraaruu dhaabuu, sochiin isaanii danqamuu fi iddoowwan hojii dirreef bahanitti ogguramuuf dirqamanii jiru jechuun lammiilee gargaarsa barbaadan dhaqqabuuf rakkoo mudate ibsa Oochaan. Jeequmsi mudate meeshaalee gargaarsa karaa Finfinnee, Amboo, Naqamtee geejjibuuf darbees gara Asoosaa geessu irratti dhiibbaa kan uume yoo ta'u, kanneen qe'ee isaanii irraa buqqaanii fi baqattoota 100,000 lakkaa'aman dhaqqabuuf tattaaffii taasifamu irratti dhiibbaa uumeera. Yeroo gabaasni kun qophaa'utti naannoon bal'aan haala michoonni gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuu hin dandeenye keessa jira. Fakkeenyaaf meeshaaleen gargaarsa nyaataa hin taane 60,000 lakkaa'aman Naqamtee fi Finfinnee keessatti kuufamaniituma jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti michoonni buqqaatota 100,000 ol ta'an dhaqqabuuf akka rakkatanitti jiru.
Wallaggaa lixaatti buqqaatonni kumaatamaan lakkaa'aman waggoota lamaaf nyaata kan hin arganne yoo ta'u, Wallaggaa bahaatti ammoo qamadiin gara naannolee baadiyyaatti raabsamuuf yaadame baay'inaan magaalaa Naqamtee keessatti akkuma kuufametti jiraachuu addeessa. Gabaasaan waajjira qindeessaa dhimmoota namoomaa tokkummaa mootummootaa kun. Gogiinsaan kan hin miidhamne ta'us madaalliin soorataa naannolee hedduutti geggeeffame akka agarsiisutti hanqinni nyaataa daa'imman haadholii ulfaa fi harma hoosisan biratti dabalee jira. Kana malees rooba cimaa hordofuun haala daandii gaarii hin taane waliin wal qabatee rakkoo mudateen geejjibni dhiyeessii gargaarsa gara baadiyyaatti geessuuf qormaata ta'eera. Gandaa yookaan manneen barnootaa dhiibbaan lakkaa'aman miidhamaniiru yookaan barbadaaniiru kan jedhu gabaasaan kun Gujii qofatti dhaabbileen fayyaa 70 fi manneen barnootaa 91 sababa miidhaa fi saamichaan hojiin ala taasifamuu addeessa. Hojjettoonni gargaarsaa guutummaa Oromiyaa keessaa haala rakkisaa fi balaa hamaa qabu keessatti hojjechaa jiraachuu kan eere gabaasichi. Hojjettoonni kunneenis yeroo baay'ee bakkoota lolaa fi wal dhibdeen deemu gidduutti qabamuu jedha. Dabaluunis akkaataa seera bu'uura sadarkaa idil addunyaatti irratti waliigalame kan namoomaa jiddugaleessa ta'uu hin baabsummaa fi walabummaa hojiitiin namoota rakkatan bira ga'uu hin dandeenye jechuudhaan komata. Maayyii irrattis bara 2022 keessa naannolee kibbaa fi lixa Oromiyaa wal waraansi itti deemaa jiru keessatti sochiin tajaajila wal'aansaa fi hojiin gargaarsa akkaan danqaan mudate jiraachuu ibsee konkolaattonnii fi meeshaaleen tajaajila fayyaa fi gargaarsa namoomaaf ooluuf yaadaman baay'inaan butamanii fudhatamuu akkasumas hojjettoonnis ukkaanfamuu reebamuu fi miidhaan bifa adda addaa akka mudate addeessee jira. Gabaasni waajjira qindeessaa dhimmoota namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Ochaan. Ochaan guutummaa Oromiyaa keessatti lolli deemaa jiruu fi hongeen mudatee furmaata waakkatame. Lammiilee gargaarsa nyaataa fi wantoota bu'uuraa barbaadan miliyoonaan lakkaa'aman balaa caaluuf affeeree sodaa jedhu qabaachuun akeekee jira. Wayita kaaba biyyattiitti lolli deemaa ture dhaabbatee gareeleen wal lolaa turan araara buusuu irraa yeroo dheeraa booda si'a jalqabaatiif uummanni naannichaa gargaarsa namoomaan dhaqqabamaa jiru kanatti haalli Oromiyaa keessaa faallaa isaatti daraanuu hammaataa jira. Mootummaan diroonii fi jeettii lolaa qilleensa irraan bobbaase dabalatee haleellaa geggeessaa jiruun lubbuu lammiilee Oromoo hedduun galaafatamaa jira. Uummanni bahee galuu sarbamee jireenya guyyuu geggeeffatuu fi sossoo'uuf iyyuu yaaddoo ulfaataa keessa jira. Waliigalatti hawaasni qe'ee isaa keessatti lola irratti banameen rakkatuu qe'ee irraa buqqa'ees gargaarsa akka hin arganne taasifamuu akkasumas hongee isa mudateef akka hin dhaqqabamne godhamuu waliigalatti uummanni fuula hedduun rakkataa jiru xiyyeeffannaa cimaa barbaada. Kanaafis mootummaa dabalatee kanneen wal waraansatti jiran hundi uummata lubbuun gaaga'amaa jiru lubbuu baraaruuf tattaaffii dhaabbileen namoomaa fi michoonni gargaarsaa taasisan milkeessuuf qooda isaanii gumaachuun dirqama namummaa fi lammummaati.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa karaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootiin isiniif darbu gara xumuraatti finneerra. Amma qophiin keenya dhuma weerara humnoonni faannoo fi mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti adeemsisaa jiranii lubbuu namaa badaa jiruu fi qabeenya barbadaa'aa jiru irratti afgaaffii taataa achii tokko waliin godhatu isiniif dhiyaata itti dhiyaadha. Kan si bilbilaa jirru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Eeshi. Ayyamamaa taatee sagalee uummata kee ta'u faalota keessa jirtanii addunyaa dhaqqabsiisuuf miidiyaa keenya wajjin dubbachuudhaaf yeroo kee waan nu laatteef dursee galatoomisin jedha. Eeshi isinis galatooma waan kana naa beellamtaniif. Ayyee ulfaadhu egaanii haalli godina Wallagga ba'aa Horroo Guduruu Wallaggaa haalonni aanaa achi keessa jiran irratti haalonni jiranii ulfaatoo fi addeessoo akka ta'anii uummanni haala rakkisaa keessa akka jiru manni isaa gubataa akka jiru qeerraa buqqaa ajjeefamaa akka jirudha odeessa ka qabnu mee wanti kun hammam dhugaadha yoo dhugaadha ta'e godinoota kana jala aanota kam gandoota kam keessatti adeemsifamaa jira. Eeshi galatooma kanatti fufeeni. Ayyee. Duraan dursa jaardagaa kan jedhamtu jaarmat magaala jaarmat duwwaa tokko keessatti kan raawwate. Horroo Guduruu Wallaggaa jalaa magaalattiin. Horroo Guduruu Wallaggaa taateeti. Ayyee. Aanaa jaardagaa jaarteedha. Gandittiin akka maayii baasii wayiiti. Tolee maaltu ta'e mee? Achitti egaa buqqaatii guddaa ta'e. Eenyu qaamni buqqaasu kun? Warra finxaaleeyyii mootummaa wajjin wal ta'aniiti wantichi. Finxaaleeyyii Amaaraa fi qaama mootummaatu wal ta'eeti jechuudha. Yeegamumaa dhufaniiti walii birmataniiti uummata kana fonqolchani. Mee haalli kun dhugaa dubbachuu fi aanota kana godinoota kana jala aanota hedduu keessatti adeemsifamuu jalqabuunsaa amma gara waggootaaf deema. Durumaanis ka jiru ta'etu jiru garuu addatti akka aaraatti adeemsifamuutti ka'umsaa haalaan ulfaataa ta'uunsaa amma waggaatti adeemaa jiran fakkaata yoon dogoggoruu baadhe mee inni ammaa kunoo addatti maaltu ta'e yoomii jalqabeeti wanti adeemsifamaa jiru kun? Kun egaa fulbaana bultii 12 qabeeti. Eeyyee kan ammaa ka gidduu kana addatti buqqaatiin ajjechaan manni gubachuun adeemsifame guyyaa 2-3 kanaa ka jedhamudha odeessinuu qabnu mee yoomii qabeeti. Ela kuni fulbaana bultii 11 galgalaa jalqabeeti. Achi kaateeti namni du'uu buqqa'uu eddee buqqa'ee booda immoo mana gubuu. Nama jaarsoliis haa ta'uu qeerroos haa ta'uu ajjeechaa ariyataa kanarra turani. Achii kaasee immoo eddee ji'a lammaffaa magaala Shaambuu keessa galleeti. Aanaa umashee aanaa jaartee jechaadha. Engadda galgala guyyaa ganamaa kan guyyaan isaa gabaa ture. Tolee engadda jechuun yoomi laata? Maaksanyoo jechuun egaa wixata jechaadha. Wixata. Wixata jechuudha. Sa'aatii sanatti guyyaa gabaa namni wal ga'ee jiru keessatti dhukaasa darbanii dhukaasanii uummata haayileenya shibbirii irratti dhumaniiti. Tolee. Bittinsaa turani. Warri kana godhu kun finxaaleeyyii Amaaraa kana qaama mootummaa wajjin wal ta'aniiti. Fakkeenyaaf amma Horroo Guduruu kana fudhanne bulchiinsuma Horroo Guduruu. Haala tokko mijeessee meeshaa rasaasa kanas hiruutiin. Sababa kanaatiin humna boodaa godhatanii uummata nagaa harka qullaa jiraatu. Nagaan tasgabbiitiin kan jiraatu jeequuti. Tole eenyuu fi bulchiinsi gandaa isin jettan kun kan inni haala mijeessuuf kan inni meeshaa guutuuf jettan kun? Inni gaasa godina Horroo Guduruu Wallaggaa isaa as magaala Shaambuu keessa jiru jechaadha. Tole eenyuuf guuta mootummaa qaama mootummaa kan ta'an hidhattoota kan sa'aatiif moo warra finxaaleeyyii kanaaf guuta meeshaa?
warra finxaaleeyyii kanaaf guuteeti uummata ficcisiisaa jira, ajjeesisaa jira. Tole mee addatti wiixata kana guyyaa gabaatii jettee sa'atii akkamiiti wanti kun kan jalqabe maalirratti immoo kan jalqabe moo callisanii matuu uummata gabaarra jiru kanarratti dhukaasaa jalqaban wanta addaa maaltu ture ka'umsi isaa maali? Wanti isaa isuma duraa jaardagaa fonqolchanii turan miti magaala duwwaa tokko isa ture. Sababa sanaatiin egaa dura loltuun mootummaa magaala sana keessa jira ture. Sababa sanaatiin maaliifi finxaale maannoo shanee balleessina jedhaniiti saraawitii sanachi kaasanii magaalatti ol fudhatanii. Eddee fudhatanii booda guyya sadiyyuun bulle. Waraana kan ofiisaa gara magaalaatti ol fudhate. Amma magaaluma keessa isaanuu nama cinaanaqaa jiru. Uummanni rakkataan mana baankii aqeerree qarshii karaa nagaa fudhachuu hin danda'u. Salfii hiriiree dhaabbatee coollolee guyya 3 guyya 4tti rakkateetiyyuu maqaa saraawitii sanaan qarshiyyuu fudhachuu hin dandeenye. Tole ergi waraana kana kaasee magaalaa Shaambuuti moo magaalaa kami kan qubsiise ergiif buqqaasee qubsiise yoo maaltu ta'e? Achumatti eddee isaan buqqa'anii achi qusatanii booda warri finxaaleeyyii kun jarreen sun warri meeshaa qabatanii loltuun bilchiginnaa Shaambuu wanta galaniifi. Magaalaa Shaambuu galanii isaan? Magaalaa Shaambuu galanii karuma warri finxaaleeyyii magaala jaarmat qabattee jirtu achumarra walii galteetiin bira qaxxaamuranii karaa daandii dheeraa galanii Shaambuu galuu danda'aniiru. Sababa kanaatti ijaa loltuun suni ka'e immoo magaalittii Aliboo sana ijaa isaan buqqa'anii dhaqanii maannoo ibidda mana isaaniitti beenzilaan harka fakkafanii naafxaanii nafnee manni qabeenyaa nafnee addan foone. Nama islaamota warra beekamoota warra guguddoo nama araarsuu danda'an nama wajjin jiraatan nama jaallatan isaaniin iyyuu ajjeesanii balbala isaaniitti ammammaatti reeffi isaanii ka'uu hin dandeenye. Kan kana godhu warra faannooti moo kan mootummaati? Warri mamaan finxaaliyye warri mootummaa dhiisanii galaniiru kunoo as galanii magaala Shaambuu jiru. Tole kan inni manarratti beenzila naqee gubu manuma uummataa hundaa? Anuma hundaati gubaa jiru kunoo amma kaleessaatti hin dhaabanne kunoo. Wiixataa isa kaasee aga kaleessaatti akkasumatti itti fufee jira jechuudha. Itti fufee ammas immoo eddee magaalicha sana warraranii eddee ibiddaan gubanii booda. Deebitti immoo warra baadiyaa kan jiru mana guggubuutiin nama ajjeesuutiin gara eddee biraatti deemaa jiru amma sa'aatii kanayyuu namni dhiphuuf dararamuu keessa jira. Tole mee sababni isaa sababa waraana shanee balleessinaa jedhaniitii naan jette mee magaalaa kana keessaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan shanee isaan ittiin jedhan kanatu jira moo maal sababeeffataniiti moo uummata kanatu waraana sanaadha jedhanii shakkaniiti uummati kun hidhannoo qaba maalirraati maaliif? Shakkiin warri abaa'uun sana magaala sana keessa jiruutiin fakkeessaniiti uummata nagaa fixanii. Farda keessan isa leenjifatanii turtanii isa asin jalaa fixu malee mootummaan kan balleesse bilchiginnaan kan balleesse hin qabu jedhanii akka kanaatti gaggeessaa jiru. Kana jechuun mootummaa waan isinitti balleesse hin qabu jedhanii gaafa dubbatanii sanarraati waliigaltee isaanii hubachuu ka dandeessan immoo akkamiidha? Sababuma kun akka kanaatti gaaffiitu gaggeeffamee jire maaliif namni dhumaa? Maaliif manguddoon keenya maaliif mi'amu magaalli maaliif gubata maaliif beenzinaan akka fakkafamee maaf gubata maaf bada biyyi maaliif akkas nu gootu jennaan isaan nu dhaga'uu hin dandeenye. Eenyu kan gaafatu eenyuun immoo gaafattu. Uni bulchiinsichuma zoonii gaafanna. Uummatatu bulchiinsa gaafate. Uni achi warri buqqaanee jirru warri miti jaarragaarraa jechuun jaarma duwwaa tokkootii kaanee buqqaanee magaala jirru. Eeyyee. Unutu gaafata. Maal isiniin jedhere? Nutti baay'ee waan tokko nu dubbisuu hin dandeenye baqasaa walgahii gaggeessina jechuutu nu ari'an. Walgahii qabnadhaniitu gaaffii keessa isinirraan fuune jechuudha. Eeyyee. Tolee achii booda'oo. Waanuma tokkoyyuu deebii hin arganne furmaatas hin arganne uummanni sababa kanaatiin dhume. Mee uummanni manni gubate hagam ta'a tilmaamaan waan quba qabdan qabdu namoonni lubbuun darbanoo hagam ta'u? Yoo danda'ame manni tilmaamaan gara 200 ol ta'ume. Tole. Uummanni immoo yoo xinnaate nama
digdamaa oltu uume nama guguddoo. Lubbuudhaan ka darban namoota 20 ol ta'u jechuudha. Inni duraa immoo isa ji'a lamaan kana qabanne keessaa biyya sanatti immoo nama 100 oltu uume gaxariif magaala keessatti. Tole. Amma magaalattii keessaa mana nama hundumaa gubanii barbadeessaniiru nama sajjeessaniiru ettan nammachi buqqa'ee jira. Isin silayyuu turtan ergi buqqaanee gara magaalaa Shaambuutti galleenaan jechaa jirtu. Mee magaalattii amma rakkoon kun keessatti ta'e keessatti namoonni lubbuun afanoo akkamitti jiru garamitti baqatanii jiru haalli isaan keessa jiran maal fakkaata? Warri kaani horii qabatanii gara magaalaa Shaambuutti baqachaa jiru amma kaleessaa qabanii jechaadha. Uummannis hojjetaan mootummaas barataanis maatiinis hundumtuu magaalaa Shaambuutti kunoo har'a magaalli ishee akkasumatti cannaqamaa oolteetti. Kan maatiin irraa du'e du'aasaa kaafachuu danda'eera moo dhiiseema baqate laata? Dhiiseema baqate akkatti hawwaallatu dhabe. Maatii masaarraa du'e irraa wareegame yuureeffa kaafachuu awwaallachuutu hin danda'iniiti gara magaalaatti baqatee jira. Gara magaalaatti baqate asiitu hin ta'in isa ji'a lamaan kana keessa saree fi waraabessatu reeffa namaa nyaachaa jira. Kanaaf namni baay'ee yaaddoo cinqii keessatti hammaatii isaa ani amma fakkeenyaaf obboleessi koo umriin isaa gara waggaa 70 jira ani waggaa 40 irratti dhaladha. Obboleessa koo kana rasaasaan ajjeesse qixxa lamaan jaartee fi jaarragaa jidduutti. Mucaa isaa immoo waggaa 12 kutaa 7tti kan darbeeti lafa tikaa irratti ajjeesanii isayyuu qoncoraatiin morma isaa kutaniiti bishaan keessa buusanii sababa dubartiin tokko argiteen eddee sanaatti arganii baasanii halkan fudhatanii bosona keessa bulanii hawwaallatanii isaan. Yoomigaa kan isaan du'an abbaa filmi kun? Fulbaana bultii 14 tokkoffaa jechaadha 2015 boodaa isaa kanuma unis gaddaa keessa turre. Guyyaa tokkichaa kan isaan du'an. Ollaatis namni biraan miidhameera ammas iddoo biraati ganda tokko keessaa nama 5tu miidhame guyyaa sanatti. Meegaalli finxaaleeyyii kun yeroo tokko haaluma ilaalaa jirruunis gabaasaa nu dhaqqabaa jiruunis haalli kun haala falmii lafaa fakkaata maleessaa waan biraaf miti komii biraa walirraa hin qabnu jedhu uummanni yeroo baay'ee gabaasaa kan nu laatanii haalli isaan deemaa jiraniif kun akkatti tilmaamtetti akka argaa jirtanitti maal fakkaata? Kun gosaan fakkaatu maaliif saneema lafarraa finna jedhaniitti fiigaa jiru malee waan tokko gosaa miti kan ilaallatu hin qabu. Fakkeenyaaf ani amma waanuma hundumaa gargaaraan ture. Wal ammanneeti jirra tokkummaatiin jiraachaa turre. Kuni gosummaatu ta'e amma kana wajjin teenyee jiraachuu hin dandeenye walitti buuna ture. Isaan hedduma almost kan isaan dhufanii Haaroo kan jedhamudha. Kiiramuurraatis dhufu ammas Guttiinirraa dhufu Buree Goojjamirraa dhufu qumxaa uffataniiti bireenii loltuu keessaas kan badanii itti makamanii leenjisanii uummata keenyatti kan bobbaasanii jiru. Sababa kanaati malee gosummaa hin qabu kuni gosummaa umayyuu hin qabu. Mee uummanni Amaaraa kun yeroo dheeraadhaaf achi qubatanii akka maatiitti waliin akka jiraataa jirtan atis dubbataa jirtaa dhugaadha beekamaadhas yeroo dheeraadhaaf achitti qubatanii jiraataa akka turanii yeroo hedduus gabaafamaa ture waama beekamaadhas gabaafamuu baatus. Yeroo rakkoon kun uumamu uummanni Amaaraa achi qubatee jiru kun buqqa'eera baafataniiru moo walumatti rakkoo kana geessisaa jiru isaanirras dhiibbaan kun ga'aa jira moo jarri kun baqatanii ba'aniiru ofitti fudhataniiru laata? Lakkisaa isaan amma maaliif isaan achuma keessa iddoo isaaniitti iyyuu hin sochoone. Innaa maaliif loltuu isaanii wanta irratti amananii jiraataniifi. Magaalitti namatu buqqa'e nama jiraata biyya sanaa nama abbaa biyyaa buqqa'e malee isaan bakkuma sanaayyuu qabatanii jiru amma yoonaatti nam tokko achirra simbirriyyuu darbuu hin danda'u karaa sanarra isaan mishigii naannessanii qoffuratanii mana keessas diidas qoffurataniiti nama isaan lolu eeggachaa jiru amma eegasa booda immoo amma immoo humna dabalatanii humna gama biyya Amaaraatti dabalatanii uummata Alibawiyyoo akkasitti mana isaanii gubanii ajjechaatiin nama sanyii duguugaa kan godhane joonosaayidii gaggeessaa jiru biyya keenya keessatti. Kan hidhatee tuun taane uummatumti Amaaraa achi qubatee jiru iyyuu rakkoo kana geessisaa jiraadha kan naan jechaa jirtu.
maarree tokkoffaa maaltu goototee nurratti fidee isaan miti kan nama isaan gargaare nama jaarsa maannoo walii galteetiin jiraachaa jiran tokkummaa isaaniitiin qabatanii akka iddiriitti jechuun afooshaa wajjin dhugaa turanitti deebi'anii uummata kanatti galagalanii lola guddaa kana kaasuu danda'an. Kanumti finxaaleeyyii Amaaraa hidhattoota kanayyuu kan nutti bobbaasee isaanii jechaa jirta. Eeyyee. Mee amma walumaa gala haalli deemaa jiru akka meegaa tilmaamaan wantoota ta'e manneen gubate natti himteetta saamichi ta'aa tureera ji'oota darban fulbaanati jettee qabee mana gubanii nama ajjeesanii gaafa kaan immoo qabeenya uummataa loona uffatanii waan mana keessa jiru fe'atanii akka deemantu dubbatamaa ture gabaafamaa ture argamaa ture ammoo kan gidduu guyyaa lamaan sadan kana ta'e keessatti taateen kun ta'eera moo namoonni lubbuun afan sun tarii qabeenya isaanii waan oolfatan qabu laata? Waanuma oolchatan hin qaban harkuma kana naasuutiin ba'anii ammas kun konkolaataan jira konkolaataa qabu mootor saayikilii kan mootummaas haa ta'u ijaa waraana sodaatanii fi jarreen warri finxaaleeyyii kunis riphanii taa'aa turan. Achi edda isaan buqqa'anii immoo yoo edda buqqa'anii immoo isaanii haala mijeessanii uummatni kun akka uumuu danda'eera. Innaa as magaala ta'anii waanuma tokko yoo dhageenye malees waraanni deemuu wanta hin dandeenyeef garaa uummataatti dhukkubsatee akkasitti ukkaamamee taa'aa jira. Waraanuma hidhattoota bilxiginnaa keessaayyuu kan quuqama qabanii uummatarraa loluuf yaadanii ukkaamsaa jira mootummaan waraanuma isaa. Ukkaamsaa jira kunoo akkasumatti kunoo akka kana akka ukkaamamanitti yaada tokko nuu ibsu. Meega buqqaatanii gara magaalaa Shaambuu uummanni Oromoo jirtan kun haala rakkisaa keessa akka jirtanii namoonni qaamaan dhufanii isin arganii miidiyaa irratti dubbatanillee haalonni ulfaatoon akka jiru buufata konkolaataa keessatti haadholiin daa'ima qabatanii akka jiranidha akka dubbatamaa jiru manneen barumsaa yuunivarsiitii keessa qubatanii akka jiranidha. Mee haalli isinitti jirtan maal fakkaata? Karaa mootummaa karaa bilbiginnaa han arganne hin qabnu. Reed Kiroosii akka carraa waan tokko nuu fidee ture. Isayyuu nu shaamanii bakka biraatii dhufanii magaala nutti naqanii nu shaamsisaniiti uummanni baay'ee dararamaati jira. Sirriitti nun geenye akka karoora Reed Kiroosiin qopheessettirree irratti hirmaate nuu tasgabbeesse akka uni fudhanneetti jiraannuttirree nun goone. Mannaaraa keessatti eddee buufata konkolaataa keessatti immoo haadholiin ijoolleen xixiqqoo harma hootu hundumtuu dhukkubsataa ta'anii eddeetti fincaa'anirree naannoo sanatti shittaa cimaatu jira. Qufaa qabsiisa. Ijoolleen baay'een dhumanii jiru. Beela guddaatu isaan qaqqabaa jira. Sirrii karaa nagaa karaa qajeeltoon argatanii dhugaan sitti hima saatalaayitiin jiraate arguu dandeessu amma kanatu jira. Kun immoo furmaata guddaa nuuf hin ta'u. Nuuf hallaatan hin qaban warra diida gallummoo tokkoyyuu karaa mootummaas haa ta'u karaa isa gargaarsi karaa Awaash Baankii irree nu qaqqabee ture. Abbaa qabeenyaa tokko ta'anii nuuf erganii turanii isa ukkaamsanii makaazenii keessa kaa'anii karaa duubaarree zayitii fuudhanii gurguru jedhu akka kanaatti oduurree dhageenya. Ofii keenya aarree hannitti dubbannu waan hin qabneef rakkoo guddaan nu qaqqabaatii jira. Kana yoo danda'ame addunyaatti nu ibsitanii karaa qajeeltoorree akkatti jiraannu akka argachuu dandeenyutti nu iyyatani kun waanuma furmaata guddaa ta'anatti fakkaata. Lammaffaa immoo yoo danda'ame qabeenyi keenya inni faca'ee diida jiru etun badiin akka haammannurree addunyaan kan akka nuu beeku mi'aan gaadha jira bishaateera hundumtuu qophaa'ee jira etu dafnee haammanne etu warra isaanuma gargaarsuma isaaniirraa adda taane mi'aanuma keenya sana qaqqabamne manni keenya silaa badeera etuma dunkaanumatu nuu laatanii achi dhaabbannee haammanne nutti tola natti fakkaata kana fakkaata jaarsii ko. Mi'a ta'u nu saamsisanii naan jette warri isin saamsisu kun qaamuma mootummaa kanaati eenyuun immoo isin saamsisu eenyu kan isaan isinitti erganii isin saamsisan? Yala achuma jiru maaliif buusaa gonofaa kan jedhamu tokko jira. Yala isaatu kana gaggeessaa jira. Maaliif buusaa gonofaan akka aadaa keenyaatti akka Oromootti wal gargaarsaadha. Kun ittisa balaa isa jedhamudha.
koree sanatu ijaarameeti loogiitiin gaggeeffamaa jira. Firaashii tokkorra nama 5 fallaatanii qabu. Firaashii ofii keenya ishuma qabnuun bitanneeti irra rabaa jirra. Rakkoo guddaan nu qaqqabee jira. Ogaan sitti hima waan sobaa miti waan nu gaammannu odeessa. Qulqullummaa koo ifan sitti odeessaa jira ogaa. Dhaabbata sanatti gargaarsi karaa garaa silaa isinii dhufu dhaabbata sanatti kennamaa dhaabbata sanatu gocha kana godhaa jira jechuu keeti akkan isin hubadhetti. Akkas ta'uu qaba ture silaa. Dhaabbatichumatu garuu amma immoo saamicha geggeessaa jiraadha kan itti naan jette. Maali dhaabbichi Awaash baankiin immoo baay'ee tiraakerii gommaa 10tiin fe'eeti abbaa qabeenya wajjin taampellaa laxxafee nuuf fide gargaarsa warra buqqaatootaaf jedhee isuma yuukkaamsanii kaa'u isa yuukkaamsaniiti aanaa keessanitti isinii kenninaa galuu dandeessu kan jedhu jennaan ittoo hancaalu magaalaa Aliboo gubanii bakkumatti inni Alibootti galee mana barumsaa galmeessee ijoollee barsiisuu jalqabeeyyuu inni itti fufuu hin dandeenye manni isaa buqqa'ee manni barumsaa isaa badee isaan kun buqqanii isaan butti galaa jiru. Haalli baruuf barsiisuus deemaan jiru jechuudha naannichatti. Hin jiru baadiyyaa isaayyuu magaala isaayyuu hin jiru badeera bakka. Haala rakkisaa kana keessa teessee yaadanuu laattee fi guddifneessi galateeffannamee dhumarratti dhaamsa qabdu eenyuuf dhaamsa qabdaa dhaamsa qabdu yoo jiraate dabarfadhu. Ani uummatuma Oromoof hin dabarsa. Dhaloota biyya alaa jiraniifis nan dabarsaa yoo danda'ani beektonni hundumtuu akka isaan nun daganne lammii isaaniiti oni miidhamaadhaa waanta ta'eef gargaarsas ta'uu ta'e yaadaan addunyaa irratti nu dabarsuu akka isaan danda'anitti cinaa keenya akka isaan dhaabatani isaaniifis akka nu darbu tokkummaa immoo Oromiyaa biyyittii keessatti kan jiru isaanis tokkummaa kana nu yaadanii akka isaan cinaa keenya bu'anii nu gargaarani isaaniifis nan dabarsaa waan na gaafatteef galanni guddaa siif haa ta'u. Saba tokko jibbanii saba tokko jaallachuu jechuun waan ulfaataadha. Kanaaf saba tokko jaa'etu saba isaa amma nu miidhaa jirutu akkas miidha mire ta'e loltuu nu fiigee dhufeeti nu miidha. Amma karaa sadii nu miidhaa jira waan hundumaayyuu. Tokko miseensa abaawoo jedhamneeti miidhamna. Lammaffaan immoo warri finxaaleeyyii karaa tokko nu miiti. Oromoon keenya boqonnaa hin arganne hidhaanis akkuma ani amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee hidhamaan ture dararamaan ture. Amma immoo hancaalu keessa gallee duunis nurraa dhaabbachuu didee hidhaanis nurraa dhaabbachuu didee maali Oromoon maali abaarsa akka qabnu wallaalle kanaaf immoo yootu danda'ame warri diidas deeggarsa guddaa akka isaan nu go'an nan barbaada galatoon. Tole ulfaadhu yaada sagalee bilisummaa Oromoof laattee fi galanni kee bilisummaa ta'u ulfaadhu. Ameen atis galatoon. Hayyee. Dukaan qajeeltee uumaan ganama madaalli seeraa
Kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya qophiileen keenya irraa karaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootiin isiniif darbu qabannee dhiyaanne kanumaan goolabnee jirra. Qophiilee keenya yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuu tura. Injifannoon uummata Oromoof.